tuuti dhangaa isin bashannansiisuu isin barsiisuu isinii dhaamsa tokko dabarsu jedhanii kan itti amanan tapha tokko qopheeffatanii jiru gara isaaniitti isin deebifna. Maalan godhaa akkamitti keessa ofii namatti agarsiisu akkamittan dirmammuu garaa kiyyaa eenyuttan mul'isaa si malee yaa gooftaa eenyutu na argaa Rabbi edaa nyaachuufis humna barbaachisaa dhuguufis humna barbaachisaa gargaarsas yoo argatan gargaarsa san fudhachuufis edaa harka namaatillee ilaalanii harka namaarraa gargaarsa argachuuf edaa humna nama barbaachisaa yaa minaan egaa amma humna kamiinan daakee eenyutu daakee bukeessee tolchee naa laata eenyu wajjinan si nyaadhaa yoo maatii kootii silaa kanaan dura si dhabee urfatti na jalaa hafee ani kophaa kiyya maallaa gootaan amma fuudhee siin deemaa minaani nana meenatti mi maallaa goota silaa nyaachuufis humna barbaachisa maallaa gootaan fuudhee siin deema egaa yaa allaattii koo nyaadhu nagaatti humnan qabuun sin baadhu mana kiyyatti galee lubbuun tiyyaa darbitu akkuma ijoollee tiyyaatti nagaatti. Sigata singatu nyaadheedhanii miti kan naa kennan kootu amman qabu humnan qabuun akkuma godheen kara manaatti hin deemadha yoo nanillee lubbuu dhabee du'e kan humna qabu si argata si nyaata ammaaf si fudheen deema. Ayyaanatiin gandarra olii gadi deemtaan isin barbaadaa jira miti. Hojjechaan jira miti. Hojjechaa jirta? Wanti hunduu qophaa'e? Hundumtuu qophaa'e. Egaa keessummoonni dhufaa jiranii ati gandarra deemtee buna lakkaa'u kana dhiisiti. Ila dafi keessummoonni bakkee taa'aa waan hundaa qopheesse. Ani immoo nama amnaan yoo kan isaan dhufan natti fakkaate malee dudduuba hojii amma gadi ba'uufani dafi qopheessatu mana eegi. Haa ta'u.
Ila nan nufa taphadha amma. jara. Mee akkam jirtu? Nama jirra akkanatti fide. Maal taate micaatiyya? Beelayinaan jetti. Obsiin jedhaani. Obsiin kalati. Obsi. Maal godhu akkamitti obsu? Qaba. Nama obsisi. Mee micayyoo tana dura. Micayyoo tana. Talaa koottasi. Micayyoo tana dura. Siqanillee Kootu talatiyya jedhaat. Erga rabbi isiniin ga'e Koottas fidii. nyaata. Kootu lafa tanarree teessumaan Akkasuma. meetaa kootu. Fidiif malee. As. Unu asitti jilbeeffadha. Bismillah. Kan qabnu addaan qooda. Maali jiran? Maal ta'e? Naannaa Kun qabdu isin jedhe malee? Walitti haatimi godhu. Ishiin ammuudhuma qabduun haa nyaatu. Maal ta'uu keetti isin jedhe? maalan ta'e fidiif haa nyaatani. Hin nyaata. Gadi bu'aa taa'anii bu'aa jaalala. Gadi isin jedha. Maal jechuu keeti? Wayii taa'ika. Garamii bu'a. Maal sadaqaa taanaan namoonni gurguddeen waamamanii waan san irraa nyaatu. Amma nyaatu. Gadi bu'ee gasiin jedhani gadi bu'ee taa'e. Ilaa dhageessa. Namoonni nan yaamee jara kana keessummaan kiyyas jara kana waan nyaatanis waan dhuganis kenni kaan nyaatan haa dhugan dhagaa kana ta'uu baannan dubbiin akkasii kana nan yaame keessummaan kiyya isaanii haa nyaatan haa dhuganii haa ta'an mukarra dhiisitii namni anitti tole warra irraa hin ta'a haa ta'an kaa dhagaa Umaa miti ilmaku. lafuma isaan ayyaame Lafumaa waa teenyuufi. ol deebi'a. Ol deebi'a asirratti. Itti kenni yoo bishaan hanqate qaba. Akkas taanaan malee rakkate. Ani hin nyaadhu. Nyaadhu. Ani hin nyaadhu. Salaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Dhuftanii. Nagaa jirtu. Micha oolchu waa argatte. Nagaa. Tam jirta. Erga dhuftee yaada. Tam jirta. Fayyaadha. Mee as kottu. Nagaa. Ani kanan jedhe mariin keessanis akkana. Akkam. Nyaadhuun tala. Maal akkam naan jedhe namoota guguddoo waamnee. Allah akbar namoota guguddoo kabraa kami. Nyaachaa jirra. Mee koottaa kaasinis nyaadhaan wajjin. Isin jedhe malee. Maal salphistu akkanatti kanan akkasitti hojjedhee isaaniif Akkam. sadaqaan kana. Yaa Rabbi yaa Yoo Rabbi. namoota guguddaa hafe sadaqaa dhufanii nyaachuu hin danda'an. Yoo isaan dhufan amma maalan godhu? Maalan dhiyeessu? Ila waan gootu wallaalleetii miti mari'anneetu waan goone namoonni gugurdoonni ati jettu jaruma kana keessummaa kenna kaartaa ila maatiif fakkaate haaja sanii haaji umarii haaji aliyyi yoo amne haaji kadiiri yoo amne isaanuun qabanii maal sadaqaa maal ta'ee manuma isaaniitti iyyuu qabanii ha sadaqaa akka rabbi jaalatu kana Isan maa qabanuu beeka akka qaban marii keessanii of kana ta'e kana jettanii natti himtanii maal kan cinqaba'an? Ila. itti himne waan kana Ila. Itti muudhiisuun kiyya balleessaa kiyya. maa Kana nan aman. Kanaan achitti. Sheek Abaluu haamii Haaji Abaluu yaamini. Haaji Abaluunis Sheek Abaluunis manaa'uu hin qaba. Qabu maarree. Biyyeessa rabbii tanii karaa irratti kufee hafe sassaabee nyaachisuun yoo rakkina qaba ta'e mee uummanni kun jamaan kun natta murteessu kana ati nagaa. dhiisi ila waan gootu Balleessadhaan isitti muudhiisuun kiyya. ila waan tokko hafooni maqaa rabbi jaalatuun kanuma isaanillee jedhanii amma isinillee walitti sannii akka hin banne dafaati waan mana jiru kan fidaati sadaqaa kennattaa kennannu Kennaa jirra. Mee amma kana qaba jettee naa ta'in sadaqaan akka ta'e yoo mana hollaalee duruu iddoo isaan waamamanitti maa taa'aniidha malee anuu sila yoo isaan irraa kennan kennaati jiru. Kan ammoo gorsa yoo qabaatan anaanis mari'achuu hin qabdani. noomoo sanitti hin jirru Nyaata.
Muhammadi kiyya. Yaa gowwaa si duubni bowwaa jedhe. Ishiin kan yaaddu kan biraa kan yaaddu kan biraa. Kuni balleessaa mootii itti muudhii sun guyyaa dogoggora. Iyyees rabbi haa nyaatu. Nagaatti isin maal fiddanii dhuftan? Maali isaan illee karaara wal agarree? Waa uffata. Kun olaan garta. Kan amma egaa atuun bariiti as. Achi deemnee galdara deemnee waa'ee gargaarsaa deemtanii dhaabuudhaaf uummata biyya rabbi. Ganta rabbi ta'e kana. Maal fiddanii? Huccuu. Akka nama na fiddanii? Ayyaara. Isaan yoo tokko kennine maal qaba? Isaan yoo ta'anitti warra manaa fi qabeenya sanarraa buqqaanii ala jiran sanii rakkataa biraati. isaan deebisee dhaabuudhaaf Kanaaf kan rabbi jaalatu kana. Kan rabbi jaalatu kana. Dhugaa rabbi. Rabbileen meeqa hoo kan qabne kennaa. Baateeti yaa Waan tokko beektanii. Ila maa isin fakkaate. Ka yeroo namaan kennine gara. Kanaafuu isaan garaa beelaanan uffata hin qabne yeroodhaaf. Isaanillee yoo ta'e kennina. Kootu. Haati kan bilchaatee boochaa namni uffata ofirraa fuudhee walii kennaa jira. Gargaarsi kanuma nagaatti itti daddabalii Maalo mo'amudha. kennaafi. Baadhaa qaba. Rabbi irraa argatu. Nyaata. Kana yoo kennituu firee kennaafi malee. Kennaafi ka. Dhunga. Kaasaa jira immoo. Meeshaa kaasaa. Maaltu bakka deetti Nuuf kennitanii nuu laattanii Waaqayyo isinii haa kennu. Kanarraa baastan kanatti isinii haa dabalu. Ilaa jara koo wal gargaaruu jechaan kun akkana. Duraan illee humna dhabeen ture. Har'a kunoo humna argadhe. Maal yoottan kan bilchaates kunoo waliin nyaanne. Agartan ishiin illee kan bilchaate fuuldura ishii otuu taa'uu dadhabdee akkatti ishiin kufte. Wal gargaaru jechaan egaa kanaa jarana. Amma Waaqayyo isinii haa kennu, Rabbi isinii haa kennu. Akkuma isin nu kabajjanitti Waaqayyo isin haa kabaju. Anis kunoo qamadiin gargaarsarraa argadhe takka hin jirti kan warri nama gargaaru naa kenne. Hana naa gadi rakkate hoo jiraate ishi addaan fudhanna kootta. Kunooti kootta qaba san kaawwadhe ishii waliin gargaarree nyaanna kootta. Eeyyen ka humna qabnu humnaan ka qabeenya qabnu qabeenyan kan beekumsa qabnu beekumsaan kan humna qabne humna taanee fi kan hin qabne qabeenya taanee fi harkaan qabne gargaarree wajjin nyaannee wajjin haadhunyuu jenna nuti illee.